Amma sababa sanaatiifitu wal biriifiisana keessaatitu wal dhabbiin dhalatee kanaafitti dhukaaseedha fiduu barbaadde waan akkasii gaafachuu dhiisaa. This is nonsense. Sigaaraa amma yeroo wanni inni gamshaa mara inni tuutu guddaa isaa maree tuuta. Meetarii dhiigatu hir'annaanitu jedhaniitu re'ee tokko qalanii re'ee sana waliin nyaanne guyyaa sana. Badhoon ka'ee jara baarootti dhukaasa jedhee namni yaaduus hin jiru. Kani badhoona nu ergaa jedhee gaafate yoo jaarraa fa'i nama siyaasaa nama wanni nu barsiisu nu ergaa jedhame baaroo fa'i kan fuudhanii ergan. Badhoo wajjin University keessaa kaaneetu wal beekna waliin hojjenne nama sociabilii nama waliin haasoftee nama waliin discuss gootu. Jaarraan faani nutu qabsoo hidhannoo jalqabe nuyi dhaabii jechuun isaanitti buluu hin danda'a. Badhoon dur beekuufi gaafanni achi dirree dhaqu ittisa argu tokko naa ta'uu dide. Daawwittuu hundumaa itti ajajaa daawwittuu hundumaa akkas godhaa hayyuu duree duwwaadha kan dhaabi tokko harka isaa nama tokkotti galee. Ejjennoo mataa kootii kana labsuun maal barbaachisa? Independent Democratic Republic Oromiyaa jedhee gaafa sagantaa sana irratti lafa kaa'eyyuu uummata Oromootiif isintu murteessaayi. Saboota kan biraa wajjin jiraachuutu irra bu'aa qabaaf hin jedhaan. Garuu adda bilisummaa Oromoo lafumaa gaafa ka'u adda bilisummaa Oromoo Liberation Front Riippaabilika Oromiyaatu kan bilisoomte dhaabnaa kan ka'e. Waan OPDO jettanii ijaartan kana facaasaa warra OLF itti galuu barbaadu OLF itti kennaa jedhan. Caasaan dhaabaa utuu Ameerikaa, Noorz Ameerikaa, Kanaadaa wanni jiru utuu hin dhagahin gosti dhagaheera waan har'a shaneen gumii haasaa oole. Hojii amma natti kenname haayyu dureen na biraan darbee dhaqeetu miseensaan ni hojjisiisu quunnamaa jechuudha. Hin quunnaminii jedhee yeroo meeqa ofirraa loolee hin dadhabe. Ajandaa haga ammaatti hin xumuramne kan namni yeroo hundaa kaasu waa'ee baaroo fi badhoo wajjin wal qabate. Yeroo sana akka achi turtanii isinis kitaaba keessan keessatti barreessitaniitu namoonnis yeroo maqaa keessan dha'anii miidiyaa kanarraas ni argama. Haala yeroo sana ture wajjin wal qabsiisanii akka nuu kaastanii fi ta'ii guyyaa sana ture. Fakkeenyaaf kitaaba kan keessan irrattis kan namoota biraa irrattis miidiyaa irrattis yeroo ibsamu badhoon sammuunsaa sirriin turre. Sanarraa ka'eetii gara tarkaanfii sanaatti seenamee kan jedhudha kan isin kaastan. Garuu haalli yeroo sana ture maal fakkaata ture? Fakkeenyaaf isin yeroo barreeffama fa'aa teessanii yeroo barreessaa turtanii barreeffama kan magaalaa keessa faffaca'u wantoota akkasii hojjechaa yeroo turtan waliin hojjechaa turtanii asittis wal beektu turtanii. Badhoon jalqaba inni nama akkamii ture? Eenyummaan isaa nama akkamiiti? Haalli ta'ii guyyaa sanaa immoo maal fakkaata? Yoon isin rakkisuu baadhee kanatti na dabaltani. Kun yeroo meeqa haasofna kitaabatti barreessee kaa'ee namitti quufuu dadhabaa. Egaa cross questionii gaaffiin kun yoom akka dhaabbatu hin beeku malee achirra wanta kaa'ee caalaa waan ani itti dabaluu hin qabu. Hamma jiru keessa jiru waan arge waan yeroo sana achitti dhagahe barreesseera nama manuu dadhaba. Badhoo wajjin University keessaa kaaneetu wal beekna waliin hojjenne nama sociabilii nama waliin haasoftee nama waliin discuss gootu. Nama okoordii miti nama liigaluu dandeessuudha. Badhoon dur beekuufi gaafanni achi dirree dhaqu ittisa argu tokko naa ta'uu dide. Waliin bullaa waliin oollaa waliin barreessaa oollaa waan xiqqootti aaraa waan hundumaatti shakkuutti jira. Haala sanaan isarratti arge. Kana booddee akkuma waan kitaaba kee irra kaa'e sana yoo irra deebi'i jennaan jette ta'ee kakannaadhaan irra sii deebi'a. Sanaa alatti wanti gara biraan jiru. Namni badhoon ka'ee jara baarootti dhukaasa jedhee namni yaaduus hin jiru. Ta'ee wanti sun an accident waan silaa ta'uu hin qabne ta'e. Gara malee gadi qotanii sababa isaan gidduu rakkootu jiraadhaa fi maaliidha waan meeqa gaafaaf eegeetti baasaa jiru dubbii namni. Maaliif akka barbaachisu? It is an accident ta'ee haalli inni itti ta'e immoo akka sana
Sanuma walii fudhatee maaliifitu namni waan kana biran darbine maaliif tuttuqanaa hin galu waan an barreesse sanarraati waan tan jijjiiru hin jiru. Dhugaan jirus kana. Namoonni yeroo waan kana yeroo kaasanii wantoota ifan taane yookiin wantoota sirriitti hin ibsamnetu jira. Amma ergasii boodayyuu namoonni baay'een balaan akkasii yeroo baay'ee uumamee qabsoo keessatti namni baay'een balaa akkasiitiin namni wareegameera. Garuu kan isaanii kana waan inni jalqabarraa kaasee sirriitti ibsamee hin barreeffamneef ta'uu yookiin hin himamneef ta'uu hin beeku. Haga har'aallee haga teenyees wajjin haasofnu kanallee namni dhimma kana ajandaa godhatiituma inuma haasa'a. Amma booda keessa shakkiin tokko amma akka mataa kottis kan inni qabu fakkeenyaaf gaafa gara qabsoo hidhannootti akka deemamuuf Finfinnee irraa gaafa murtaa'u utuu namoonni Finfinnee keessa jiran gara qabsoo hidhannootti yeroo deemanii asumattuu yaadii waldiddaan wayii akka ture jechuun waldiddaa sirnaatu hin taane qajeelloomatti asuma turree dura haala mijeeffannee gara qabsoo hidhannootti deemna kan jedhu akka turedha yaadi kan ibsamu. Fakkeenyaaf jaarraan fa'aa gaafa gara dirree bahaa deemanii qabsoo hidhannoo jalqabuuf gaafa deemanii warri magaalaa Finfinnee jiranii Baaroon fa'aa haala kanaan qabsoo hidhannoo jalqabuun gaarii miti. Duras Jeneraal Taaddasaan fa'aas Elemoon fa'aas qabsoo kana jalqabanii waan gufatee fi dura ijaarsa tolfannee gara qabsootti deemna gara qabsoo hidhannootti deemna haala kanaan hin deemamuu jedhamee akka yaadni akkasii akka ture. Garuu jaarraan fa'aa yaada kana fedhii mataa isaaniitiin kaka'umsa isaaniitiin yaada kana jijjiiruu waan didanii fi fedhiin isaanii kun kabajamee akka deemame. Akkasumallee badhoon illee gaafa asii deemu inni illee akkuma jaarraa sanatti akka deeme jechuun magaalaa akka turu yaadi dhiyaatee garuu inni dafee deemuu waan barbaadeef dirree deemuuf fedhii isaa waan tureef akka dirree sana deeme kan namoonni kaasani. Erga achi deemame immoo erga Baaroon fa'aa deemanii yaadii dhimmoota qabsoo hidhannoo kana wajjin wal qabatan yaadii wal faalleessu yookiin yaadii wal mormu yaadii diddaa bakka sana tureera tarii bakka sana turtan waan ta'eef dhimmoonni kun tarii sababa ta'uu danda'uu laata kan jedhu hin kaasuu barbaade. Hin jiru lakki falmiin nuti waan akkasii jedhu hin jiru. Hin jiru. Jaarraan faani akkan odeessa dhagayeet beekutti. Finfinnee dhufanii Jaalbaaroo fa'aa wajjin haasa'anii mari'atanii nuyi achi deebinee qawweedhaanii hidhannoo jalqabna qabsoo hidhannoo jalqabnaa kanaan deeman. Eegachi dhaqaniis immoo hidhannoo jalqabaniiti sapilaayiin adda addaa dhaaba Finfinnee irraati ergamaafii ture. Wanti barbaachisaa ta'e ergamaafii ture walitti hidhata qabu. Walgahii 77 taa'etti iyyuu immoo nama ergadhaa jedhamani 76 taa'etti iyyuu nama ergadhaa jedhanii wakiila ergatanii irraa qooda fudhataa turan walitti wal quba qabeenye ni ture jechuudha. Jaarraan faani nuti qabsoo hidhannoo jalqabe nuyi dhaabii jechuun isaanitti buluu hin danda'a. Maaliif inni jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo inni Finfinneetti hooggana filatee jiru sun warra sanaa fi gahaatti hin ibsamne natti fakkaata. Inni kun madda wal hubannoo dhabuuti. Garuu ajjechaa kanarraa wajjin walitti hidhatan qabu. Kan badhoona nu ergaa jedhee gaafate iyyuu jaarraa fa'i nama siyaasaa nama wanni nu barsiisu nu ergaa jedhamee Baaroo fa'i kan fuudhanii ergan. Wal hubannaadhaan naqee malee kophaasaa ofuma isaatii duwwaadhaan murteeffatee miti kan naqe akkan beekutti yeroo sana Wallaggan ture. Haa ta'u malee akkan dhagayetti akka kana. Inni sunii fi haalli amma badhooni keessa seene suni waan walitti hidhatu miti. Silaanatti kaasee na waliin diskas godhanne. Angaafi gaafadhee attamiin studying jiraa political education jiraa jedhee gaafadhe badhoo waan akkasii hin jiruu naan jedhe. Isa immoo itti gaafatamaan siyaasaa. Sagalee bosonaa barreessuu malee isaa ijoollee walitti qabee barsiisuu hin argine. Tarii wanti inni expect godhee dhaqeef achitti arge walitti wal duraa rukutuu ni mala. Hin beeku sana. Ta'u malaa kiyyaa ta'u ofiin dubbadhu. Kunis waan inni yaadee isa kana jechuun danda'u har'aan natti fakkaataadhaan hin jedhamu. Kanaaf dubbiinsaa waan ta'uu hin qabne balaan nurra bu'e
Balaan kun immoo nu gaaga'ee hoogganoota lama nu dhabsiise. Namni jara kun du'uutti gammadu hin jiru. Akka inni ta'e kun immoo dursamee utuu dafamee ibsameeti shakkiin baay'atu ture. Hin dursanii ibsuu dhabuun immoo balaa kan biraan amilee cabsuu namoota kan biraarraan ga'a jedhameeti. Waraannis amilee caba jedhameeti. Isa gama sanaa ilaalee tursan natti fakkaata. Ani hooggana keessa hin jiru sitti miiras yeroo sanatti. Kanaaf wanti kun ta'e waan ta'e immoo ija keenyaan kan inni arge kunoo waraqatarra kaa'eera. Sanarraa waan hin geeddaru hin jiru waan ta'uu hin qabne ta'e nama lama guddaa dhabne. Tarii sammuun tuqamee tarkaanfii kana fudhate sammuun isaa sirrii hin turre kan jedhu sun akkasitti ibsamuun akkasitti barreeffamuun akka namni yaada kana amanuu didu taasiseera laata. Namuma wajjin barruulee barreessaa turtan, namuma waliin haasoftanii waliin turtanii, namumallee waliinuu walgahii adda addaa godhataa turame sammuun isaa tuqamee tarkaanfii kana fudhate jedhamee ibsamuu sanatu tarii namoota shakkii dabalataa uume laata. Sababii sanaaf fudhatee namni jedhan jiru. Isa dura garuu teendensii kanatu isarraa mul'ataa turedha. Kanaaf iyyuu meetarii dhiigatu hir'annaanitu jedhaniitu re'ee tokko qalanii re'ee sana waliin nyaanne guyyaa sana. Malee sababa kanaatiifitu kana fudhatee miti. Walitti hidhatan maalitti hidhatamitti beekte. That's just simply taa'anii waliin informationii walii kennaa ba'anii update wal godhaa ba'anii biraa ka'ee ol ka'ee matti dhukaase. Namni taa'ee wal gaafatee abaluun eessa jira abaluun maalii waliin haasa'aa ture. Utuu sababa sanaatiif ta'eeti kanuma bakki makeetti fiiksee duukaa bu'eetti dhukaasa malee bakka taa'anii waliin walgahii taa'anii haasa'aa turan irraa ol ka'ee hin fakkaatu malee. Situationii inni keessa ture ibsuudhaafitu waa'een depressionii isaa sun ka'e. He was depressed dhugaatti. Sigaaraa amma yeroo wanni inni gamshaa mara inni tuutu sun guddaa isaa maree tuuta. Kitaaba walii yeroo dubbisuuf yaallu fuula 3-4 bira darbee 3-4 darbee dubbisama. Attamitti guutummaa isaa dubbisama kitaabi naan jedha. So depressionii guddaa keessa ture irraan arga. Haala sanatu jenne malee haala sababa sanaatiifitu akkas godhee jechuun hin ta'u. Conclusion akkasirra ga'uun. Tarii mariin ture sun qabxiin isaatu beekame qabxiin irratti mari'atama. Isaan gaafadhu. Tarii isin quban qabdani? Ani hin qabu isaan biran teenyeen walgahiicharra. Biriifingiidha waan haala wanniin keessa turree leencoon reefu magaalaa dhufe haala dargiidhaati haala maalii magaalaadhaati waan kanaa wal gaafannee jedhan. Amma sababa sanaatiifitu wal biriifii sana keessaatitu wal dhabbiin dhalatee kanaafitti dhukaaseedha fiduu barbaadde emmati. Yaanatu barbaade tun taane. Waan akkasii gaafachuu dhiisaa. This is nonsense, really. Jarri kun taa'anii baaroon faanii gadaan faanii jaarraan faan bookeen faan taa'anii haasa'anii fixatanii ka'an. Utuu wal dhabbiin ka'a ta'eeti yeroo sana ka'a. Maaliif akka itti yaaddu? Gaarii miti akka itti yaadina. Tarii amma booda namoonni kan kaasan fakkeenyaaf jaarraan faa namoonni jaarraa faa wajjin turan kan kaasanii. Gaazexeessummaan akkasii kun ishee asumaatii wanni gaafatan kun gaarii miti. Tarii odeeffannoo qulqulluu kennuu dandeessu inneetti sin gaafatan. Haala walgahiicharran tureen. Anoo walgahiicharran ture anoo irraa fagoo taa'eetanii wanni barreessaa jira. Maqaa Itoophiyaatiin qabsaa'uu fi maqaa Oromootiin qabsaa'uu gidduutti wal dhabdeen tureera jechuun wal falmiin yaadaa tureera. Boodarra akkuma kaasee dirree bahaatti amma isinis akkuma tuqxan wal dhabbiin tureera. Hoogganoonni dhaabichaa baay'een wareegamaniiru gara Somaaliyaa utuu deemaa jiranii bila 15 kan itti yaadatamu. Dirree dhiyaatti illee akkasumallee balaa summii mudachuudhaan wareegamni baay'een baafameera. Yeroo chaartiraas akkasuma wareegamoonni baay'een ba'aniiru. Wal dhabdee keessoodhaan chaartira boodas immoo dhaabicha keessatti uumamaa tureenii dhaabichi bakka adda addaatti yeroo inni babba'aa tureenii jira. Rakkoolee kana hunda furuun dadhabamee yookiin immoo furmaata akka argataa deemu gochuun dadhabamee gara dhumaatti immoo gara balaa fiduutti kan inni geessuu danda'e maaliif jettanii yaaddu har'a yeroo teessanii yaaddan? Kan duraatiif
garaagarummaan waa'ee akka Itoophiyaatti lollaa fi akka Oromootti lollaa suni dhaaba keessa hin turre. Inni utuu dhaabni akka utubamiin fa'aa. Ituu isa dura garaagarummaan kan jiru warra Oromoota dhaabota akka Ma'isoon fa'aa EPRP seenanii fi namoota Oromoo warra adda bilisummaa Oromoo dhaaban gad bu'uureessan gidduutti falmii ture. Akka Itoophiyaatti qabsoo godhuu qabna kan jedhu malee dhaaba keessatti. Dhaaba keessatti hamma 91 chaartariin taa'ee jedhee ka'utti waamti karaa sanaa hin turre. Adda bilisummaa Oromoo keessatti rakkoon karaa gara Itoophiyummaatiin lolla kan jedhu qabsoofna kan jedhu akka sanatti hin kaane. Dhaabota kan biraa wajjin Ma'isoon fa'aa wajjin namoota Oromoo ta'anii Ma'isoon seenan kan nuyi qabsoo godhuu qabnu Itoophiyummaa keessatti kan jedhu. Namchi tokko immoo Sheekh Hussein Sooraa kan jedhamu tokko immoo Oromoo jennee kaanee loluu hin qabnu jedhee Ethiopian National Liberation Front kan jedhu tokko dhaabe. Innis lafaan kaane. Garuu adda bilisummaa Oromoo lafumaa gaafa ka'u adda bilisummaa Oromoo Liberation Front Republika Oromiyaatu kan bilisoomte dhaabnaa kan ka'e. Isa keessatti rakkoon hin turre jechuudha. Sagantaan siyaasaa isaas kanuma jira. Amma chaartara dhufnee seennee chaartara booddee haala kana wooyyeessuu qabna yaadi jedhu dhiyaachuu jalqabe malee sanaan duratti waan nuti akka sanaa hin turre jechuudha. Kan lammataa yeroo yaadi tokko dhaaba keessatti ka'u yookaan wanni ta'u utuu yeroo ittiin kennin dafanii irratti haasa'anii furmaata kennuun balaa meeqaa nama hanqisaa nama hambisa. Waan tokko tuffatanii yookaan bulchanii yeroo jedhanii uttumaa guddataa bal'ataa deemti. Akka bal'ataa deemtuun immoo diigamsa addaan qoodamuudha fidaa deemti. Kanaaf barbaachisaadha yeroo waan tokko wal dhabbiin tokko wal mormiin tokko dhalatu akeeka siyaasaa irratti ta'u utuu yeroo ittiin kennin furuun dhaabuma kaniifiyyuu barbaachisaadha. Booda keessa gaatee adda bilisummaa Oromoo isa keessaatii gartuun adda addaa yeroo adda addaatti keessaa bahaniiru. Inni kun immoo seenaa mataa isaa danda'eedha. Inni attamitti ta'ee maal ta'een seenaa mataa isaa danda'eedha. Haa ta'u malee hamma chaartara seennee chaartara keessaa baanutti dhaabicha keessatti waan sagantaa siyaasaa dhaabichaa ilaalchisee Oromiyaa Dimokiraatooftee dhaabna kan jedhu sun falmiin qabu ture jechuudha. Hundi kanaan deema ture jechuudha. Waldhabbicha wantoota akkasii kana furuu dadhabuun barbaachisaadha erga jettanii yeroo sana furuu dadhabuun maalirraa ka'eeti? Rakkoo hoggansi waan kana ilaalee gara furmaataatti geessuu hanqachuudha moo haala siyaasaa yeroo sana turedha moo maaliif kan utuu rakkoon sun furamin akka babal'atu kan ta'aa deemu? Waldhabbiisa qaba. Wal jechuun yaadumaan yeroo yaadi haaraan tokko ka'u yaadicha irratti haasa'anii utuu gara waldhabbeetti hin deemin furmaata kennuun kan inni dadhabamaa turee fi booda gara dhaabicha keessaa namoonni illee babba'anii akka dhaabaattis kan babba'anii waan jiraniif isa kana furuu hanqachuun rakkoo hoggansi akka walootti qabaachaa turedha moo haala yeroo siyaasa yeroo sana qabsoon keessatti gaggeeffamudha moo maalirraa ka'ameeti booda gara balaa adda addaatti deemee dhaabicha akka inni humna barbaachisaa akka hin horanne taasisaa kan deeme maaliif jechuu barbaadeen? Ilaama kanatti yoo seenne jaarraan akkamitti dhaaba keessaa bahee achi as deebi'ee 2002 warri qaama ce'umsaa jedhan attamitti dhaaba keessaa bahanii
Sana booddee warri koree yeroo jedhan attamitti ba'a. Waan adda addaatti nu geessa kun. Wanti yaalames jira. Yaalamees immoo kan milkaa'uu dadhabee jira. Yaalamin hafeedhaaf miti. Idileedhumatti dafanii furuudhaan sin jedhe malee yaalamnee miti. Kanaaf tokko tokko isaatti seennee haasofna yoo ta'e waan gara biraadha. Garuu yaalameera. Yaalii sanatu milkaa'uu dadhabe. Waan milkaa'uu dadhabeef sababoota immoo baay'ee qabaata. Sababoota baay'ee waan qabaatuuf inni kuni qophii mataasaa danda'e, haasaa mataasaa danda'e. Kan dhaabe immoo kana jedhu kan ani akka abbaa caalaatti rakkoonsaa kana ture jedhu miti waan dhaabii barreessee ilaa kana jedhee lafa kaa'irraa ka'anii yoo dubbatan irra wayya. Isa sana immoo amma ammaatti hin argine jechuudhaaf. Tole, inni dabarra isa kana sagantaa bal'aa ta'uu waan danda'uu fi isa kana bira dabarree tarii yeroo biraatti deebinee haasa'uu irrallee nu wayya. Akkuma amma jalqabee ibsitanii qabsoo adda bilisummaa Oromoo kun gaafa ka'u Oromiyaa walabaa ijaarraa kan jedhurraati kan inni ka'e. Adeemsa keessa garuu yaada kanarraa gara hiree murteeffannaa kan jedhutti akka fooyya'aa dhufee fi booda keessa immoo Itoophiyaa keessatti yoo Oromoon Itoophiyaa keessa yoo jiraate irra wayya Oromiyaa walabaa ijaarurra kan jedhu yaadonni falmisiisoon kun yookiin immoo yaadonni adda ta'an kun dhalachaa dhufaniiru. Har'a isin akka abbaa caalaatti Oromoon yoo Oromiyaa walabaa jedhamtu yoo ijaarrate moo Itoophiyaa keessa yoo jiraate Itoophiyaan dimokiraatofte bulchiinsa Itoophiyaa kana keessatti yoo of bulchee jiraate irra wayyaa jettanii yaaddu? Kun amma ejjennoo mataa kootii na gaafataa jirta jechuudha. Ejjennoo mataa kootii kana labsuun maal barbaachisa? Wannuma keessan irraa kaatanii maaliif akkas ta'uun akka barbaachisu amma isin fakkeenyaaf warra qabsoo kana keessa yeroo dheeraa dabarse waan ta'eef muuxannoo baay'ee horattaniittu adeemsa qabsoo kanaa keessatti waan baay'ee argitaniittu waan ta'eef har'a garuu dhaloota kanaaf waa dabarsuu waa dhaamuu waan qabdaniif yookiin immoo akkas ta'uu qaba jedhee yoo ta'e gaariidha jedhee waan yaaduuf kamtu furmaata kamtu wayyaa uummata kanaaf waan wayyu yaada keessan? Kunitu nam tokkoon haasa'umurra dhaabuma diskeshanii mariin xiinxalli qabsoon keenya eessarraa ka'e eessa gaheera balaa maaliitu isa eeggata aanjaa maaliitu qaba utuu xiinxalamee irratti haasa'ame namni tokko ejjennoo mataasaa fudhachuun duratti fudhachuu hin danda'a. Garuu kan inni bu'aa qabaatu asuma har'umaan lafaa kaate ani waan akkasiitiin barbaada kanattiin amana jechuun hubannaan fidu. Namni dafeermatu inni kan akkasiiti kaatagoraayizi godha. Garuu hundeerraati qabsoon kun eessa gaheera? Eessaa ka'e eessa gaheera? Maaltu immoo isa hafa? Isa hafu kanaan immoo isuma duraaniitiin kaayyoodhuma isaa sanaan deemuu qabamoo kaayyoo isaa kana akka haala yerootii haala yeroo addunyaas haala naannoos kan biyyicha keessaas ilaalee xiinxalatee kanan nu baasa yoo jedhamee akka jaarmiyaatti irra gahamame malee namni tokko tokkoon waa jedhuun kun furmaatan fidu. Ana kanatti naman. Garuu qabsoon kun bakka irraa ka'e irraati fagoo tarkaanfateera. Isa hafu kana isa hafu kana haala Oromiyaan uumamte kana keessatti Oromiyaan bakka isheen jirtu ilaallachuudhaan Oromiyaan saboota meeqa akka quunnamu
ollaasaa kana kan jiran meeqa akka quunnamu. Kanaa wajjin immoo hariiroo saboota kanaa wajjin saboota ollaa wajjin qabnu ilaalamuudhaan kamtu irra wayya Oromoodhaaf. Oromiyaan jiraattee Oromoon itti fufee biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'e warra kaanii wajjin immoo walqixxummaadhaan jiraachuudhaaf fedhiif dantaa walii eeganii jiraachuudhaaf kamtu isaa wayya. Inni jedhu kuni ani akka nam tokkotti ejjennoon qabaadhu nan jiraadha. Garuu indira bu'aa kan qabaatus kan namnis immoo yoo walni ta'e irratti fudhatee deemuu danda'u yoo jaarmiyaadhaan irratti mari'atameedha turre bu'aa qabaa jedhee namanan. Akkas taanaan akkuma adda bilisummaa Oromoottu namoonni hin kaasu amma yeroo baay'ee adda bilisummaa Oromoo dhimma kanarratti ejjennoo ifa ta'e kan uummataaf ibsu hin qabu. Hiree murteeffannaa jedhaa walabummaa Oromiyaa kan jedhu kanattis isas baaseen dubbatu Itoophiyaa keessa jiraachuu kan jedhu kanas Itoophiyaa keessatti Oromiyaan akka jiraattu kan jedhu kanas ejjennoo akkasiis hin qabaatu. Haalumti sagantaama siyaasaa adda bilisummaa Oromoo keessatti ittiin taa'amee jiruyyuu burjaajii kan qabudha jedhanii kan yaadan jiru. Kitaabonni irratti barreeffameera, yaadonni adda addaa irratti kennameera. Isa kana akkamitti ilaaltu isin dhimma haala walxaxaa kana? Namni kaasa gaaffii hiree murteeffannaadha. Hiree murteeffannaan isa mirga kan saba hundaa, biyya hundaa, uummata hundaati. Kan UN'tiin beekamedha. Kanaaf yeroo kana mirga hiree murteeffannaa jedhamu Oromooni biyya isaa kana Oromiyaa isaa kana irratti akkamittiin nan bulaa murteeffachuu danda'uu qaba jechuudha. Isa kana namaaf maaliif galuu rakkisaa naaf hin galle. Achi keessatti dhufuu danda'a mirga hiree murteeffannaa sana keessatti lakkii nuyi biyya mataa keenya kan walaba taate dhaabbanna jechuu utubannaa jechuu lakkii Oromiyaa kan nuyi bulfannu garuu saboota kan biraa wajjin immoo mootummaa kan dhaabbattu qabaannaa jechuu mirga hiree murteeffannaa sana keessatti dhufa jechuudha. Hin gaafatamaa uummatichi maal barbaaddaa? Maal barbaaddaa yeroo gaafatamee jedhu isa kana kan inni amma adda bilisummaa Oromoo ofiisaatii Democratic Republic, Independent Democratic Republic Oromiyaa jedhee gaafa sagantaa sana irratti lafa kaa'eyyuu uummata Oromootiif isintu murteessaa jedhame. Kanaafituu mirga hiree murteeffannaatti deebi'e. Haa murteeffatu uummatichi. Nama waan confuse nama godhu hin qabu kun. Gaafasin dhiyaata jechuudha wanniin kun gaaffiin kun akkamitti jiraachuu barbaadda? Biyya walaba ta'u moo biyya kee irratti abbaa biyyaa taatee saba kan biraa wajjin jiraachuu hin dhiyaata. Kun mirga hiree murteeffannaa isaa irratti uummatichi lakkii kanan filadha jedhee kana filataa jechuudha. Inni qeeqa sanartu qeeqa isintu uummata Oromootii fi murteessaa jedhanii bara. Uummati Oromoo ofii haa murteeffatu. Independent Republic Oromiyaa isintu murteessee Oromootti kenna. Uummati maal jedha? Uummati fedhiinsaa maal? Haa gaafatamu. Kan jedhamu falammiin gara kan biraatiin ture jechuudha. Amma sila akka dhaaba siyaasaatti yookiin immoo akka namaattis yoo ilaalle dhimma kanatu jira. Fakkeenyaaf utuu Oromiyaan walaba taateeti bu'aa kana sinii buusa. Nuti akka dhaabaatti yaada kana sinii dhiyeessina. Yookiin immoo yoo Itoophiyaa keessa jiraatte Oromoon yoo Itoophiyaa kana keessa yoo jiraate irra wayyaa. Kun immoo bu'aan isaa kana jedhee dhiyeessuu qaba ture. Akkasitti dhiyeessuu hin qabu ture sila dhaabni akka dhaabaatti. Garuu amma akkuma waliigalaatti mirga kee kanaatti murteeffadhu jechuun akkuma jirutti ta'e garuu dhaabichi dhaaba qabsoo uummatichaa kallattii akeeku waan ta'eef
kan bu'aa qabu kanadha. Garuu filannoon kan keeti jedhee lafa kaa'uu hin qabu ture. Egaa kun akka manifestootti akka maal hojjechuusaa akkamitti itti deemaadha. Inni kun hin barbaachisa. Isuma sila siin jedhuudha xiinxala sana qabsoon kun eessa gahe eessa ture eessa gahee as arge har'a keessatti immoo haalli jiru maali? Oromoof immoo maaltu bu'aa qaba? Kamtu bu'aa qabaan kun xiinxalamee barruun taa'ee uummatitti barsiifamuudhatu qaba. Yoo akkas ta'e ilaal yoo Oromiyaa independent Oromiyaa jette balaa akkasii qaba. Bu'aa akkasii immoo qaba. Yoo immoo saba kan biraa wajjin jiraadha jette bu'aa akkasii qaba. Balaa akkasii immoo qaba. Inni kun wal bira qabame karaa dhaabaatiin qophaa'ee dhaabi keessatti diskas ta'ee uummatatti gadi bu'eeyyuu uummatatti mariisifamuun uummatatti himamuun hin barbaachisa. Kun hin barbaachisa. Sadarkaa adda addaatu itti haasa'amuu qaba. Kilaaritii jiraachuu qaba. Ammayyuu independent Oromiyaa warri jedhanii jiru dhugaadha. Lakkii sun nun baasuuti saboota kan biraa wajjin mootummaa mataa keenyaa qabanii saboota kan biraa wajjin. Inni kun mari'atamee haasa'amee xumuramuu qaba. Kana inni kun immoo dhaqee mirga uummataa sanaa wajjin walitti hidhata jechuudha. Uummatichi maal barbaada? Isin amma akka dhuunfaatti dhimma kanarratti xiinxalli keessan yookiinis immoo yaadi keessan kan nu ibsuu dandeessan hin jiru jechuudha. Ani akka mataa kiyyaatti qabsoon kun lafanni irraa ka'ee as gahe yeroo ilaalu. Yeroo sanatti uummati Oromoo liqinfama jedhamee sodaatamu keessaa baheerarra. Uummata Oromoo humneessuu duwwaadha kan barbaachisu har'a. Eega humna ta'eetii immoo teessuma lafa isaarraati kaanee yoo ilaalle jenne kophaan ba'a jechuun balaa guddaa isatti qaba jechuudha. Kan isaa dhuunfatee eega jedheeti kaanii wajjin akkaataa jiraatu immoo lafa kaa'achuudhatu qaba. Malee kophaan ba'aan suni balaa guddaa qaba. Balaa guddaa inni qabaatu gara saboota 7-8 kan ollaa Oromiyaa jiran. Sabootii kun hundinuu yoo diinesitti ta'an ati nagaan argattu. Lammata handhuura biyya Itoophiyaa keessa jira Oromiyaan. Namicha Eertiraa tokkotu waliin haasofnu independent Oromiyaa sin jette kun rakkoo qabaa. Rakkoonsaa akka Eertiraa moggaarra hin jiru jedha. Akka Tigraay moggaarra hin jiru walakkaa jira. Walakkaa waan jiruufi dantaa mataa keessanii duwwaa ilaaltanii biyyicha saba warra kan biraa facaasuu isin geessa ilaallachuu qabdanii. Garbaan waleettaa tokko kan waliin baranne kan argine yoo isin Oromiyaa kana walaba jettanii nutu dura isin lolaa jedha. Waan jiru qabeenya jiru hundisaa fudhattanii Itoophiyaa gara olii jiru irraa immoo nu kuttanii nuyi ofii keenya dinagdee jireenya wanni hin qabne nu facaasuuf deemte dura isin lollaa nu jedha. Nama Yamanii tokko wajjin haatuun haasa'u itti himee jennaan isin balaa keessa jirtu. Sabooti kun hundinuu yoo isinitti ka'ani nagaan argattanii naan. Kanaaf haala as immoo deebinee qabsoo Oromoo yoo laalee jedhu qabsoon Oromoo sadarkaa guddaatti tarkaanfatee jira. Oromummaan isa dur barsiifnu miti Oromummaan gad dhaabbatee jira. Oromiyaan amma taateef irraa mummuramaas maalis haa taatu malee Oromiyaan jira. Isa kana jabeessinee Oromiyaan biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'e saboota kan biraa wajjin jiraachuutu irra bu'aa qabaaf hin jedhaan. Gama biraatiin amma gaafa jalqabaa walabummaa jedhamee kaa'ame suni amma miidhaan isaa waan caaluuf gara Itoophiyaa keessatti Oromoon humna ta'ee jabaatee ofiisa naannoo isaa of bulchee achi keessa jiraachuutu irra faayidaa qaba. Olloota wajjinis walitti bu'uu waan danda'uu fi kan jedhudha amma jennoon gama kanaan jiru jechuudha akka waliigalaatti.
Isa kana gara gaaffii biraatti dabarra. Mee yeroo leenjii gara Eertiraa deemtaniittu leenjii marsaa jalqabaa yoon dogoggoruu baadhe tarii isin natti fakkaata marsaa jalqabaa kan deemee leenjii Eertiraatti. Yeroo sana kitaaba keessatti akka barreessitanitti Eertiraan leenjii waraanaa yeroo kennaa ture kan bulchiinsaa fi tikaa isiniif kennaa kan turre warra adda bilisummaa Oromoo irraa deemee fi isiniif kana kennaa kan turre garuu faallaa kanaatiin warra TPLF waan hundumaa leenjisaa akka turanii barreessitaniittu sun akka loogiitti kan kaastanii. Haalli sun rakkoo booda yeroo chaartaraa mudateef yookiin immoo haala sochii naannoo kana keessa dabarsitaniif dhiibbaan qabaataa ture ni jira. Leenjii sana isin dhorkachuun loogii akkasii irratti agarsiisuun maarraa ka'eeti booda dhiibbaan isaa maal fakkaata ture yeroo teessanii yaaddan? Leenjisaa kan waraanaa kan maalii hundaa guutuu nuu kennaniiru. Garuu bakka lama kan akkaataa bulchiinsa waraanaa fi akkaataa hojii tikaa irratti nuu kennine. Tarii jarattiin kun uummaatti hin baatu jedhanii ta'uu danda'a. Beeku waan sababa isaa. Tarii immoo yoo kana barsiifne humna cimaa ta'anii naannoo sanatti kan isaan barbaadanii Eertiraan bilisa baatee Itoophiyaa dadhabduu kan isaan itti ajajan kan hawwaa turan natti fakkaata. Kanaaf inni waan inni nu godhee sana barachuu dhabuun keenya the hard way baranne ofuma keenyaan muuxannoo irraa horachuudhaan waan badee sirreeffataa baranne kanuma dhiibbaan inni irratti qabaate. Dhuma irratti bara chaartaraa keessatti warra Eertiraa dantaan isaanii inni guddaan Eertiraa referendamii godhanii biyya walaba taasisuudha. Sanaaf nama isaan deeggaruu barbaadu jechuudha. Gaafa sana bakkaan gahatanii Tigirooti immoo baay'ee amanamanii fi gaafa isaaniif jedhanii adda bilisummaa Oromoo isaanitti paartinarii maayinarii ta'ee jechuudha. Wayyaanetoo waan qabataniif. Kanaaf nurraati nu caalaa warra wayyaaneetti nuun waraana isaanii erganii wayyaanee wajjin nu lolchiisuu sadarkaa sanaatti kutan. Booda immoo kan itti gaabbanidha. Gaafa wayyaanee wajjin wal dhaban immoo yeroo isaan itti gaabbanidha. Inni jalqaba leenjisa sana dhabuun silaa waan daddaffiidhaan hojjennee cimuu dandeenyu the hard way barataa waan deemnee fi nu turse malee waan ammanatti effektii qabaatee nu danqe miti. Baranne deemsa keessa akkaataa bulchiinsaa akkaataa tikaa akkaataa maalii waraanatti ajajan waan kana deemsa keessa baranneera. Amma gara chaartiraatti yeroo seentanii gara sanattiin isin dabarsa qabxii tokko akka nu kaastanii fi chaartira seenuu kana wajjin wal qabatee murtiin koreen gidduu kan lixaa kan inni murteesse kan isin ibsitanii kitaaba keessan irratti koreen lixaa kun TPLF waliin mootummaa ce'umsaa seenuu hin qabnu kan jedhu dursee irratti mari'atee akka murteeffatedha. Murteeffannaa sana keessatti sababoota adda addaa tukaaf kaafamaa ture. Waraanni isaanii kan Kinfee Gabramadiiniin durfamu gara lixaa kana dhufee waraana bilisummaa Oromoo Itoophiyummaa fudhachiisuuf yaalii isaan taasisanii fakkeenyaan illee kaastanii kan ibsitan jira. Lafa kana yeroo arganii lafa Itoophiyaa magariituu jedhanii ibsu. Nuti immoo lafti kun lafa Itoophiyaatu hin taane lafa Oromiyaa magariituudha jennee ibsina turre jettaniif akkasitti ibsaa turtanii. Waraana bilisummaa Oromoo fi hoggana dhaabichaa adda baasuuf yaaliin taasifamaa ture akka jiru ibsitaniittu. Warra ispeellee yeroo isaan sochii taasisanii isaaniin waliin loluuf gaafattanii isinuu loliina akka jedhamtanii achi yeroo
karaa lixaatiin yeroo ol dhufanis immoo daandiirraa nu maqaatii sin naannoo baadiyyaa turaa nuti darbinee Finfinnee qabannaa jedhanii faasin irratti yaada akkasiifaa kaasaa akka turan kana kaastaniitu kitaaba sana keessatti namni kitaabicha argatee yoo dubbise waan baay'ee irraa barachuu danda'a gamanumaanii. Haalli kun hunduu utuu jiru sababoota kanaan kan gara mootummaa ce'umsaatti TPLF waliin seenuu hin qabnu kan jedhu kan gara murtii kanaatti kan geeffame. Boodarra garuu murtiin sun haqamee walgahii sanaaf booda murtiin kun akka haqamee mootummaa ce'umsaa TPLF waliin seenuun dirqama akka ta'edha kan kaaftani. Inni sun murtiin sun akkamitti jijjiiramuu danda'e? Murtii sana gaafa sana otoo akkasumatti itti fufeera ta'e maal ta'uu danda'a? Murtii akka koreetti waliin murtaa'e booda keessa immoo dhiibbaa adda addaatiin yeroo haqamu inni sun maal ibsa? Rakkoonni fide maali kan jedhume isa kanamee daawwattoota keenyaaf waan yaadattan nuu qooda. Inni waan jijjiire ni jiran. Fakkeenyaaf walgahii London irraa booda haalli siyaasaa geeddarameera. Mootummaan Dargii kufe warri Ameerikaanii kan walgahii London qindeessaa turan yoo dimokiraasiin hin jiraanne gargaarsi hin jiraatu jedhanii biyya seenaatii waliin mootummaa dhaabaa kan jedhus abdii kennuun sin gargaaraa dimokiraasii dhaabuu irratti kan lammataa warri EPLF warri Shaabiyaa Isaayyaas faan dantaarraa qaban isaanis mootummaan achitti dhaabbatu kan tokko duwwaatu hin ta'e kan hundirraa hirmaatu ta'u. Inni irraa wanni ta'e immoo biyyi ollaa Sudaan mootummaa Dargii booddee dhaabbate kan Tigiree kana warra Wayyaanee kana wajjin yoo hojjettan taatan biyya koo keessaa jiraachuu hin dandeessanidha. Kanaaf haala siyaasaa yeroo sana ilaallee jenne keessattis immoo irraa hirmaachuu dhiifne lolli nutti banamee dhabamu lakkii haaluma qaawwaa arganneeni biyya seennee uummata keenya bira geenye uummata keenya bal'inaan garaacha biyyaa keessatti quunnamne akeeka keenya itti himuu hammam haa gabaabbattu yeroonse kan jedhu wal bira qabnee ilaalleeti. Sana biratti daballee warra EPRP waraana qabu turan Goojjam keessa annee itti seennee mootummaa ce'umsaa biraan qoodan fudhannu jedhanii didanii jennaan Sudaaniinis Wayyaanis itti duulanii dhabamsiisan. Carraa akkasiis waan jiraatuuf dhabamsiifamuu immoo bulanii qabsootti fufuu kana keessaa filachuutu barbaachisaa ta'e jechuudha. Kanaaf murtiin duraanii kaafame hamma ta'eefi hin turru amala Wayyaaneen beennaa hamma yeroo argannetti garuu uummata keenya bira geenye akeeka keenya gadaa dhaabnu uummatatti dabarsinuudha. Kanaaf sababii kanaatti geeddarame. Yeroo sana amma yeroo kinfeenfaa dhufan sana yeroo isaan dhufanii yaalii adda addaa taasisan yeroo yaalii Itoophiyaa fudhachiisuu waraanaa fi dhaabicha hooggana dhaabichaa adda baasuu yeroo sana akka ibsanitti yaada sana itti bartanii yookiin immoo daftanii irratti bartanii akka ofirraa ittistan booda milkaa'uu dadhabanii akka ofirra deebi'anidha kan kaastan. Isa kana mee har'a nu ibsa akkamitti waan sun ta'uu danda'e maal barbaadaniiti isaan yaada isaanii jalqabaa sana jijjiiranii isiniinuu gara yaada jijjiirsuutti kan dhufan yookiin immoo gara dhiibbaa isin irratti gochuutti kan dhufan maalirraa ka'aniiti yeroo sana mootummaa ce'umsaa isin seenne dura ture. Yeroo sana maal yaadattume akkamitti dhufanii maal yaadaniiti yeroo sana kana gochuun isaanii? Akka tokkoffaa nu basaasuu dhufan. Humni kun hammam cimaadha uummata beessatti bakka qaba. Hammam waliif ajajama hooggana isaatii fi waraana miseensa gidduu nu basaasuu dhufanii tokkoffaa. Kana keessatti yaadiin isaanii kan isaan fudhatanii dhufani hoogganni irra keessa jira miseensi inni gara gadii loltuun suni
akeeki warri olii jedhanii hoogganni olii jedhu gadi hin buune dhannee yoo salphaadhumatti miseensa dammaqsine kan keenya fudhachiisuu Itoophiyummaa fudhachiisuu dandeenya yaada jedhu akka dhufanitti fudhanne. Kanaafitu miseensota tuttuqanii waa'ee Itoophiyummaatiin itti milkaa'uu hin dandeenye. Jabinni ciminni dammaqinsi miseensa keenya loltuu kee waraana bilisummaa Oromoo cimaa ta'uu arganiitu ta'uu fidinnaan dhiisanii deeman. Silaa isaan gidduu lixanii geeddaranii hoogganaaf miseensa gidduu seenuu barbaadan. Sana qabatanii ofii isaaniitti deemsu. Sana gaafa dadhaban achi deebi'anii dhaqanii booji'amaa harka isaanii ture irraati OPDO ijaaran. Gaafa dadhabaniidhaan. Utuu OPDO ijaaren biyya Arabaa keessa Oromoo jiran walitti qabanii, Sudaanii Oromoo walitti qabanii, akeeka isaanii barsiisanii Oromoo of bira hiriirsuuf yaalan. Bakka dhaqan hundumaatti qaana'aniitu gaafa dadhabanii jedhanii achi deebi'anii OPDO ijaaranii siin jedha. Amma ergasii booda dhagaa haalonni adda addaa kan jijjiiramanii waan OPDO ijaaruu irratti illee booda wal dhabbiin akka turedha kan ibsamaa ture. OPDO ijaaruu sana keessatti OPDO sana gara adda bilisummaa Oromoof dabarsanii kennuu waliigaltee akka ture. Booda garuu sun akka jijjiiramee inumaayyuu gara wal dhabdee TPLF fi adda bilisummaa Oromoo keessatti gidduutti uumame keessaa tokko dhimma OPDO kana wajjin kan wal qabatudha. Inni sun akkam ture? Inni OPDO dabarsuu 1990tu eega isaan OPDO ijaaranii hariiroon hammaataa deemnaan Shaabiyaan, Isaayyaas faan fi Sudaan hoogganoota keenya kaartumitti waamanii walitti araarsuuf yaadan. Walitti araarsuu keessa Isaayyaas yaada sana dhiyeesse. Waan OPDO itti ijaartan kana facaasaa warra OLF itti galuu barbaadu OLF itti kennaa jedhan. Galgala isaa tole jedhanii bulaniitu borganamumti mari'atanii deebi'anii lakkii jedhanii didanii jechuudha. Isa sanaa wajjin yaadii yeroo sana isaan kaasaa turan dargii karaa dirree dhihaa lafa nuyi qabannee jirru keessaan lollaa jedhan. Hin ta'u kuni jennee nuti. Gaafa dura dhaabbanne inni kufee inni silaa OPDO diiganii nutti kennanii isaanii gama isaan waan isaan didaniif hin kufee. So isaanis karaa isaanii deemanii nus karaa keenya deemne lola dhaqanii akkuma jedhan lola karaa kaabaa itti jalqabanii karaa Wallootiif karaa Gondar dargii waraan isaa salphaamatti kukkufee dhufanii Oromiyaa karaa kaabaa OPDOf dura qabataa dhufanii seenanii jechuudha. Rakkoon ture yeroo sana furanii waliin lollaa kan jedhu ture. Sun hin danda'amne egaa dargiin kufee immoo mootummaa ce'umsaa waliin ijaaruun seenaa kan biraadha jechuudha. Haa ta'u gara mootummaa ce'umsaa keessa yeroo seenamu wantoonni baay'een yeroo sana wajjin wal qabatee wantoonni falmisiisoonis wantoonni baay'een kan ka'an jiru. Dogoggora bara chaarteraa jedhamee ammammaatti kan himamu keessaa tokko waraanni mooraa seenuu kan jedhudha. Yeroo sana lixatti hooggansa waraanaa turtanii haalaa fi ta'iiwwan yeroo sana akkamitti yaadattu yeroo waraanni mooraa haa galu jedhamu sana haala gara lixaa kana ture akkamitti ibsitu? Waraanni mooraa galuun suni tuugama lamaanuutiin akka jalqaba gaafa yaadameetti utuu akka gaafa jalqabatti walii galameetti booda adda bilisummaa Oromoo ganameetu warri Ameerikaanis hin ganame warri Shaabiyaas gananiitu kan keenya duwwaan mooraa seenee kan isaanii hafe malee utuu kan isaaniis mooraa seene akkuma kan keenya seene kan isaaniis seeneera ta'ee filmaati immoo yeroo sana filmaataaf deemamaa ture. Utuu filmaatii gaggeeffamee walabaa ta'ee gaggeeffameeti adda bilisummaa Oromoo ni injifata ture jechuudha. Amma namni waraanni mooraa galuu duwwaadhatu keessaa baasa. Bu'aa inni silaa fiduu danda'u kan ilaalame namni ilaalaa hin jiru.
Bu'aansaa utuu filmaatiin sun waraanni kan keenyas kan gamalachanuu mooraa galee filmaatis walabaa fi haqaa geggeeffameera ta'e adda bilisummaa Oromoo kamuu beekamaadha. Isa sana namni ilaalu waraanni mooraa galee waraana fichisiiftanii waraana wanti ilaalamee murtaa'e isa sana ture jechuudha. Eega sun immoo gufateeti immoo dandamachiisuu fi waraana mooraa baasuun waanuma tokko jechuudha. Waraana mooraatti dhaqanii itti lolanii maal jedhan sun soba hin jiru. Waraanni eega mooraadhaa baheetu lolli kan jalqabe. Kanaaf hubannoon bakka sanarra jiru hir'uudhaaf akkuma ololaa taate waraana qabanii waraana bilisummaa Oromoo mooraatti galchanii fixanii maal akeeki itti duuba isaa jiru kan itti waan mooraatti galchuu sun isuma nama si hime kanaadha. Erga mooraatti galame dhaqamee ittiin dhukaafamne jechuudha. Jechuun waraana bilisummaa Oromoo achitti itti marfamee dhumanii waraanni amma kanaa ta'u dhumee kan jedhu. Soba. Akkam ture erga mooraa seename akkamitti ba'ame ergasii? Mooraadhaan bahee waraanni mooraa bakka sadii gara dhihaatiin Damdolloodhaa fi Aggaaroo fi Giddaayyaana. Gaafa haalli ta'uu didee jedhu waraanaan bahii jedhamee waraanni mooraa isaatti bahe. Murtii sana waraanuma naannoo sana jirtan yookiin immoo hoogganootuma achitti jirantu fudhatee waraanni mooraatti bahuu qaba jedhe moo warra Finfinnee jirutu erga mariin gaggeeffamee erga haalli ta'uu didee isaantu ajaja kana dabarse? Olirraati malee bahaa kan jedhamu wanni keessaa bahuu keenya filmaata keessaa baaneerra mootummaa ce'umsaa keessaa baaneerra bahaa jedhame iddoo hundumaatti keessaa bahame. Murtii yeroo sana ture utuu akkas ta'uu baateera ta'e jettanii waan yaaddan jira jechuun waan sanatti ittiin gaabbitanii yeroo sana mooraatu seenne ta'e yookiin immoo haala yeroo sana mooraa seenuu sana wajjin wal qabate wanti itti gaabbitan jira murtii sana wajjin wal qabate. Wanti gaabbinu gaafa mooraa sana waraana mooraa galchuun akkuma siin jedhe bu'aa keenya ilaalleeti. Dhuguma immoo bu'aa nuuf qaba ture nuyi. Maalitti beekteetu utuu jetta intaa jennee dhuguma hordofu kan isaaniis galu jenneetti amanneetu warri Ameerikaanis ngoona jedhanii booda nu gananii siyaasis nu gane hin ganamne. Ganamuu kana immoo utuu waan jettee deebistu hin jiru. Tole waa'ee bara chaartiraa sana keessaa tun ba'iini bara sana keessa bara sanarraa kaasee akka ilaalchi lama adda bilisummaa Oromoo keessatti uumamuu jalqabe isinis kaastaniitu jalqabarra yeroo kaasne. Innis waa'een Itoophiyummaa yookiin immoo Itoophiyaa keessa jiraachuu Oromoo kun yeroo sanarraa kaaseetti kan inni calaqqisuu jalqabe dhaabicha keessatti. Isa dura rakkoon akkasii akka hin turre ilaalcha akkasii akka hin turredha kan nu ibsitanii. Bara chaartiraa booda garuu maaliif yaaddi kun akkamitti jijjiiramuu danda'e? Akkamitti yaaddi kun dhufee haala jalqaba turerraa kaasee bara chaartiraa sana keessa garuu Itoophiyaa keessa Oromoon yoo jiraate irra wayya yaadi jedhu dhalateera. Sun akkamitti ta'uu danda'e? Kun dammaqiinsi Oromoo sadarkaa tokko gahuu irraatiitu amma dhabamuurraa hafeera. Oromiyaan uumamteete afaan Oromoo afaan hojii ta'eera. So levelii tokko geenyeerra. Levelii kanarraati kamtu bu'aa qabaadha. Achirraa diskashiniin foormaalii diskashiniin ka'een jiru waan kanarratti bara. Yeroo tokko duwwaadha yeroo kora sabaa godhame irratti yaadisaa ka'e bilchaanne iyyuu garuu innis akka ejjennoo lama sadiitti waan ka'e wal falamsiise miti. Isuma dhaabii murteesse isumatu fudhatamee deemame. Warri sanaan booda kana akka dhaabaatti bahanii ODF warra jedhaman isaan sirriimatti kan nu baasu kana jedhanii karaa nagaatiin Itoophiyaa dimokiraatessuudhaan Oromoon mirga isaa argachuu qabaa jedhanii inni dhiyoo dhagaa 2010 meeqa keessa 2011 waan akkasiidha. Malee sana dura wanti akka dhaabaatti keessatti ishuun kun falammii kaasee hooggana gidduutti isa ta'u hin jiru. Garuu immoo teendensiin gara sanatti deemsisu dhaabota warra Itoophiyaa ta'an wajjin mari'achuun waliin qabsoo goone jechuun
automaatikali waa maal argisiisa jechuudha. Yoo waan godhanii waan itti deemamu tokko fedhiin sun ni jira. Garuu ejjennoon suni geeddaramee sagantaan siyaasaa haqamee hin jiru. Sagantaan siyaasaa suma sana. Ergasii booda falmiin tureera. Erga jalqabarra yaadi kun akka falmiitti yookiin akka waltajjiitti dhiyaatee falmiin irratti hin taasifamne. Ergasii booda garuu akka dhaabaatti yaadi kun dhiyaatee baruudhaanis haa ta'uu qaamaanis haa ta'uu falmiin irratti gaggeeffame jira. Hin jiru. Hin jiru. Hin jiru. Qabxii kana keessaa baanee mee xiqqoo wantoota wal dhabdeewwan adda bilisummaa Oromoo keessa turan xiqqoo ishee tuttuqna. Wanti ta'ee bara chaartaraa booda lollis gaggeeffamee waraanni gara bahaa tures gara lixaa tures kaan mooraa keessaa inni ba'ees akkuma ta'etti gara biyya ollaattis babba'ee bara 1988 akkasumallee 99 Somaaliyaatti korri sabaa fi kan gumii sabaa gaggeeffamee qaawwi hooggansaa chaartara booda uumame akka cufamuu fi hoggana haaressuun yookiin immoo hogganni akka walitti dhufee namni bakka adda addaa jiru kun walitti dhufee dhaabichatti fufsiisuu akka qabuuf jedhamee yaaliin taasifameera. Walga'iin gaggeeffamaa tureera. Achirraa ka'ee garuu rakkoo baay'een dhalateera walga'ii Somaaliyaa sana booda yookiin immoo koraa kan gumii sabaa kan Somaaliyaatti gaggeeffame sana booda yeroo sana Haayiduree irratti fonqolchatu gaggeeffame yaadi jedhu tureera. Galaasaa ka'ee Daawud akkatti bakka bu'ee adeemsa seeraa hin hordofne fonqolchatu gaggeeffame kan jedhu yaadni ture. Haala yeroo sana isin achi jirtu turtanii haala yeroo sana ture akkamitti yaadattu? Kuni waanuma dhaabi ibsaa bahee irruma na deebisuu barbaaddeeti. Isin achi turtan waan ta'eef namni isinirraa yoo walgahii godhame walgahii sirnaa kan gumii sabaatu godhame walgahii gumii sabaa sanarratti galgalaa isaanii ani geggeessuu hin danda'u na fayyaa kootiif jedhee xalaa galfate. Xalaa barreessee galfate sana gumiin sabaa fudhatee achiitii Haayiduree filachuutti seenee jechuudha. Haayiduree filate keessatti Daawud bakka isaa bu'ee kanuma. Wanti kan biraa jiru hin jiru. Namni inni kan biraa waan barbaade jechuu danda'a. Tartiibaan sirna hordofee garuu kan ta'e kana. Yaaliin tokko yeroo sana akka ture namoonni fakkeenyaa fi jaallugaa isaan kitaaba isaanii keessatti yeroo barreessanii gareen tokko tureera akkuma galaasaa buusnetti Daawudiinis buusnaa jedhanii kan ijaaramaa turan ni jiru. Ijaarsi suni karaa tokko karaa ilaalchaanis hin fakkaata karaa naannummaas hin fakkaata kan jedhudha kan isaan ibsan. Yaaliin yeroo sana ture wanta akkasii kun tureera. Beekone sana isuma gaafadhu malee ani gartuu waan inni jedhu kana kun ilaalcha mataa isaatiiti kabajinaa fi garuu ani hin argine gartuu inni jedhu kana. Adeemsuma seeruma hordofee yookiin immoo fedhiima yeroo sana haala yeroo sana tureeni seerumaan ta'edha kan isin. Seerumaan ta'e. Ergasii garuu kitaabuma dhiyeenya kana kan seenaa obbo Leencoo irratti barreeffame tokko kitaaba sana keessatti kora sana wajjin wal qabatee waan isaan kaasan tokko jira. Gaafa sana hayyudurummaan galaasaa irraa ka'ee gaafa Daawuditti gaafa darbu dhaabni harka nama tokkootti galee jedhamee barreeffameera kitaaba sana keessatti. Haalli qabatamaa ture yoo maal fakkaata yeroo sana meesinis hooggansa turtanii bakka sana turtanii ergasiis immoo dhaabicha keessatti yeroo dheeraa dabarsitanii haga har'aatti illee jirtu maal fakkaata ture? Namichuma sana gaafadhu nama tokkotti hin galu dhaabi waajjira siyaasaa qaba wanni qaba gumii sabaa qaba gumii sabaa qaba waajjira gumii sabaa qaba shanee gumii qabachuu kooti. Gumii sabaa qaba shanee gumii qaba shanee gumii olitti immoo Haayiduree fi Taanaatu jirani. Kun tartiiba kana gadhiisee hin beeku dhaabi kun. Warri kun qaamotiin kun dhabamanii nama tokko duwwaadhaan deeme jechuun rakkisaadha.
namni tokko irratti olaantummaa qabaatee waan kan bira hundumaa isaatu murteessaa jedhanii warri dubbatanii akka hubannaa isaatti namuu dubbachuu danda'a. Garuu diigameera caasaan sun. Gumiin sabaan jiru, shaneen gumiin jiru, waajjirri hayyu-dureen jiru. Isa kana namni akkaataa itti hiikkatuutti hiikkatee waan fedhe haa jedhu. Garuu dhaabii function kan inni godhu caasaa kanaani. An caasaa sanan beeku. Daawwitu hundumaa itti ajajaa, daawwitu hundumaa akkas godhaa, hayyu-duree duwwaadhaa kan dhaabi tokko harka isaa nama tokkotti galee namni kan jedhu abbaan barbaade jedhuu danda'a. Justificationii fidachuu danda'a yoo gaafatame mee maaliin akkamitti jette yoo jedhame. Malee ani akka sana jechuu hin danda'u. Tole, isa kana keessaa hin baana. Erga Somaaliyaatti sanaa booda gara Eertiraatti kan deemame. Gara Eertiraa deemtanii teessoon dhaabaa muummeen akka gara Eertiraatti darbu ta'ee gara sana deemtanii. Eertiraa keessatti mee turtiin adda bilisummaa Oromoo maal fakkaata ture? Gama mootummaa Eertiraatiin haalli ture? Wal hubannaan hogganoota dhaabichaa gidduu ture? Haalli qabsootti geggeeffamaa ture? Isa kan ammani gaaffii kana yaada kana kan hin kaasuu fi wantoota bal'aa keessa waan turtaniif, waan keessa dabarsitaniif, waan achi turtaniif waan namootaaf yookiin immoo namoota sagantaa kana daawwataniif hubannoo ta'a, beekumsa ta'a, muuxannoo irraa ta'a jettanii akka ibsitaniif malee wantoota biraa yookiin waan negatiivii ta'uuf kaasuuf barbaadeetu hin taaneeni waanuma nuu himuu barbaaddan, waan dhaloota keenya kanatti himuu barbaaddan maaltu jira kan jedhu irraati kan inni kaasu, gaaffii kana kan hin kaasu. Kanaaf akkuma qajeellootti hin kaasuu barbaada. Eertiraa keessa turtiin dhaabichaa akkam ture? Gama mootummaa Eertiraatiin dhiibbaan ture jira. Haalli itti qabsoon hoogganamaa ture. Hoogganoonni dhaabichaa haala isaan itti qabsichattiin taliigaa turanii maal fakkaata? Turtii Eertiraa akkamitti yaadattu? Eertiraan nuyi kan inni jaallannee miti. Dhaabichi jiraachuu yookaan dhabamuu. Filmaata lamaan kana keessaati dhaabichi jiraachuu wayyaadhaanitu. Biyya mootummaan illee hin jirre Somaaliyaa keessaatitu wayyaaneen nu ariisifte. So hoggana adamsite wayyaanee waan ta'eef hogganni sun immoo jiraachuun qabsichatti fufsiisuu murteessaa waan ta'eef haala yeroo sana dhalate irraatitu jaalala keenyaan filannoo keenyaanitu Eertiraadhaan miti. Haalatu nu dhiibechi nu geesse. Eertiraan immoo nu jiraachisaniiru dhaabichis dandamateera. Dhabamuu irraa hafeera. Hoogganni isaa silaa dhabamsiifti wayyaaneen irraa hafeera. Fagaannee irraa Oromiyaa irraa fagaannee biyya kan biraa Eertiraa keessa jee qubannee achirraati haala mijanne keessatti quunnamtiin baay'ee dhiphaa ta'e keessatti Oromiyaa quunnamnee hojjechuu keessatti hir'inni jiraate baay'ee hir'ina baay'ee. Isuma ta'ee immoo waraana achitti leenjifnee waraana bobbaafnee biyya keessatti qabsoo godhuudhaafi warri Eertiraa nu bira dhaabbatanii nu leenjisanii nu hidhachiisanii maal godhanii waan guddaadha. Inni kun galata qabu nu jiraachisanii dhaabicha jiraachisanii har'aani akka geenyu utuu isaan nu gargaarreeti dhabama ture jechuudha faca'a. Amma akka Somaaliyaadhaatii nu baasteeni bakki tokko bakkitti hoogganni walitti gurmaa'ee taa'ee hojjetu hin argamu ture jechuudha. Hin faffaca'a yookaan Sudaan, inni kaan Kaartuum yookaan inni kaan Ugaandaa eessa faffaca'a jechuudha. Kanarraa nu hambise haalli Eertiraa dhaqu. Namooti akka jiranitti Eertiraa dhaquun Shaabiyaatu itti ajajaa, Shaabiyaatu hooggana perceptionii mataa isaanii oofuu danda'u namni. Malee achittis dhaabii akkuma dhaabaatitu caasaa isaa eeggatetu function godhaa ture. Hir'ina qabaataa, hir'ina baay'ee ni qabaateera. Fagaachuu irraati, waan irraati. Kanaaf ani achi dhaquu sana na baaruwan. Dhiibbaan achitti ture. Amma dhiibbaa kana maaliif hin kaasaa? Mootummaan Eertiraa
yeroo waldhabbiin ABO keessatti gaggeeffamaa mudate keessumaa bara 2008 yeroo ABO jijjiiramaan dhaabicha keessaa ba'u mootummaan Eertiraa garee sana tumsaa akka ture ni himama. Namoonni yeroo sana dhaabicha keessaa ba'anii ABO jijjiiramaa hundeessan isa dura utuu dhaabicha hundeessiin dura kallattiidhaan hogganoota mootummaa Eertiraa wajjin wal qunnamtii qabaachaa akka turanis ni himama. Haalli sun dhiibbaan Eertiraa yeroo sana dhaabicha irratti gochaa turte maal fakkaata? Dhiibbaan kun immoo maaliif barbaachise? Maal yaadaniiti kan isaan dhiibbaa kana dhaabicha irratti gochaa turan? Hariiroo adda bilisummaa Oromootii fi Shaabiyaa gidduu jiru jalqabumarraa ka'ee kan tooftaati malee kan tarsiimoon turre. Haalli isaaniif mijatee waan biraatu argame taanaan isa kanaaf waan waadaa qalan hin qabanii isaan waan eegne jedhan hin qaban. Yeroo sanaa ifatti nutti himan. Isa cimaa ta'ee isa humna qabu wajjin hojjennaa jedhan. Kanaaf jaras gargaaranii jaras bira dhaabbatanii gaafa deemee wanti jarri suni humaa oduu duwwaa malee humaa akka waan hojjenne argani dhiifama nuu godhaa nutti fakkaateeti jedhan deebi'ani. Inni kun tarsiimoon keenya tooftaadha durumaayyuu hariiroon keenya tooftaadha. Hariiroo tooftaa hamma nuu bu'aa qabutti irraa dhimma itti baana. Isaanis hamma nuu dhimma nutti ba'uu baadeetu nutti dhimma ba'u. Kanarra darbee tarsiimoodha kan hariiroon keenya kan tarsiimooti hin turre. Kanaaf anytime geeddaran isaan. Gaafa ammaa warri 2008 qaama ce'umsaa wanni jijjiiramaa wayii tokko jedhan koree yeroo jedhani jarri kun amma dhuguma jabaatu jedhanii achi garagalanii turan. Gaafa humaa keessaa dhabanii immoo dhiifama jedhanii nutti deebi'an. Kan ammoo maaliif nutti deebitan gaafa sachi dhaabbattan hin jennuun nus dantaa keenyaa fi yeroodhaaf dhimma walitti ba'uu waan ta'eef dhimma itti baane jechuudha. Eertiraa yommuu turame hogganoota dhaabaa keessaa dhoksaadhaan TPLF waliin kan hojjetu ni jira. Sababa kanaaf odeeffannoon dhaabichaa saaxilamee sochiin dhaabichi taasisu danqamaa ture. Waraanni gara Oromiyaatti yookiin immoo gara biyya keessaatti akka hin bubbaane yeroo bobba'u danqaa adda addaatti godhamaa ture. Namoonni ni hidhamu ture. Namoonni achi ergaman kanneen biyya keessa jiranis kanneen alarraas dhufanii ni hidhamu ture. Daandii irratti haalli sochii isaanii ni gufata ture. Kun immoo TPLF achi keessatti namoota odeeffannoo isaaniif kennuun qabaachaa turanii kan jedhudha kan namoonni kaasan gama mootummaatiinis booda kana kan wantoonni dhaga'aman baay'ee jira. Isa kana akkamitti ilaaltu? Haalli ture yeroo sana maal fakkaata ture? Odeeffannoo kana akkamitti hubattani? Andameeti kaaraa hojjedheen beeku. Waan immoo odeeffame sanatu akka jedhame sanatu deedhamee fedhaanii haasa'uudhaaf natti mijjatudha. Ta'eera waan qabatamaadhaani dameen tikaa gad baasu. Waan amma itti kun odeeffameera. Oduu namootaa afaan kanarraati ka'ee immoo akkas jedhee dubbachuun anatti wanni kiyyaaf natti sammuu kootti hin fudhatamu. Ta'uu danda'eera. Waan sana karaa jaarmiyaatiin dameen tikaa qoratee kanatu ta'ee abaluutu kana ta'ee abaluu kana godhees basaasa kanatu argame dhiyaachuudhatu qaba. Kana achi ta'innaadhaan haasa'uun. Jechuun ta'iin sun haalli sun ta'eeraadha miti amma kan nu jettan kitaaba keessatti illee xiqqoo tuqxaniittu baay'ee hin ibsine malee haalli kun akka ta'e kan kaastani. Ta'iin sun ta'uunsaa garuu. Dabal eejentiin eessayyuu ni jiraata. Hin odeeffamas. Dabal eejentiin sun qoratamee karaa dhaabaatitu tarkaanfii irratti fudhatama. Haasaa yoo ta'e eenyuyyuu haasa'uu danda'a. Isa kanaan jedhuun. Tole kan biraa amma qabxiin amma kaasu kun waan kitaaba keessan keessatti illee tuqxanii barreessitanidha. Dhaabicha keessatti qajeelfamaa fi dirqama walitti kennanii caasaadhaan gabaasa walirraa fudhatanii hojjechuu caalaa yookiin immoo adeemsa caasaa dhaabichaa eeganii hojjechuu caalaa hojii tikaatu hojjetamaa jettanii barreessitaniittu. Sanamee nu ibsa. Gaanni gurguraadha.
hojii amma natti kenname hayu dureen na biraan darbee dhaqeetu miseensaan ni hojjisiisu quunnamaa jechuudha. Hin quunnamini jedhee yeroo meeqa ofirraa looleen dadhabe. Maal hojjetaa jira anatu qoratama miseensaan hoogganuun. Isa kanatu sirrii miti jedheen kanaaf hin barreessisan. Kanuma hojii wal qabsiistanii yeroo walgahii godhannu yookiin immoo yeroo hoogganni walgahii fa'aa yeroo godhatu utuu caasaan dhaabichaa qaamni dhimmi ilaalu utuu hin dhaga'iin fakkeenyaaf yoo shaneen gumii walgahii godhate utuu qaamni dhimmi ilaalu kan biraan utuu hin dhaga'iin namoota biyya alaa jirantu dhaga'a. Gosti dhaga'uun akka dirqama ta'e wayiitti yookiin immoo akka seerawaa ta'e akka eeyyamamaa ta'e tokkotti fa'aa ibsitanii. Inni kun maal fakkaata ture? Haalli kun dhaabicha keessatti rakkoo akkamii uume? Isuma kaanni kun dhuguma ta'eera maal? Walgahii shanee gumii teenyee achii baanee har'a maalirra ooltee gostituu bilbilee gaafata. Gosaa irraa immoo dhoksuu hin danda'amu. Gosatti gabaasu. Caasaan dhaabaa utuu Ameerikaa, Noorz Ameerikaa, Kanaadaa wanni jiru utuu hin dhagahin gosti dhagaheera waan har'a shaneen gumii haasaa oole. Inni kun baay'ee nu miidheera. Kun baay'ee nu miidheera. 2006, 2007, 2008 amma 2008 koree yeroo jedhanii bahanitti haalli sun nu gidduu numa ture nu keessa. Keessattuu shanee gumii keessatti wanti haasaamu immediately bahaa ture jechuudha. Kun dhugaadha. Gama biraatiin kora sabaa 2017 geggeeffame irratti maqaan keessan hooggana keessatti akka eerame isinitti himamee isin garuu ani qaama hooggansa kanaa ta'uu hin barbaadu jedheen didee jettanii barreessitani. Hooggansa dhaabichaa yeroo sana tureerra amantaa dhabuudhamoo ofii keessanii waan sana keessatti seenuu waan hin barbaanneef maaliif jechuun qaama hooggansa kanaa ta'uu hin barbaadu jettanii waan barreessitanii fi maarra dhaabbataniiti yeroo sana kan akkas jechuu dandeessani mee? Gaafa sanaayyuu miti gaafa 2005 yeroo korri sabaa taa'e ani qaama hoogganaa ta'uu hin barbaadu jedhee gabaafadheen ture. Achiiti akkuma ta'etti itti fufee 2017 immoo bakka ani hin jirretti yeroo maqaa koo dheeran aanaa iteessa nan galchinaa hin barbaadu nagaheera hojjechuu hin barbaadu qaama kanaa wajjini hooggansa kanaa wajjini maaliif akkuma siin jedhe hojii sitti kenname amantiidhaanii si amananii hojjechuurra si duuba dhaqaniitu kan biraa qorachuun suni ana fi warran hoogganu gidduu amantaa dhabsiisa waan ta'eef hin didee. Gara xumuraatti deemna. Haala yeroo ammaa kana immoo amma gara biyyaatti deebitaniittu isinillee biyya keessa jirtu qabsoonis baay'inaan biyya keessaatti kan gaggeeffamaa jiru dhaabnis biyya keessa jira. Haala yeroo ammaa kana qabsoon dhaabichaatti jiru yookiin immoo haala adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana keessa jiruu fi haala qabsoon bilisummaa Oromoo akka waliigalaatti keessa jiru akkamitti ilaaltu? Waan dhaabi keessa jiru hin beeku. Eegannaa hooggana dhaabaarraa bahee namni odeessas naa kennaa jiru hin jiru. Waanuma maas miidiyaa kunoo sooshaal miidiyaarraa dhargu malee kanatti jirraa kana goonaa kanatu jiraa ani hin beeku. Waan dhaabitti jiru akka dhaabii filmaata baranaarraa qooda fudhatu miidiyaanumarraa nagaa jira. Kanaaf haala akkamii keessa dhaabii jira warruma hoogganaa dhaabaa isaan gaafadhu. Ani gama kootiin hin beeku. Dhaabii garuu amma akka inni as jiru karaa nagaatiin qabsoo godhuutti jiraa fi filmaatarraati election boordii itti galmaa'ee akka inni hirmataa jiru ammuma sana hin beeka. Eenyu hoogganni isaa eenyu hayu dureen hin beeka eenyu itti aanaan isaa hin beeku shaneen gumii eenyu hin beeku. Naafis nattis hin himamamne jechuudha. Nuyi amma warri hoogganarra turre koree yubaa warra yubaa tolfannee qabna.
koree yuubaa keenya kun haala dhaabi keessa jiru, haala siyaasaa, haala qabsoo, haala wanni jiru fagoodhuma teenye hin ilaalla, hin mari'anna. Garuu namni akka wanniitti odeessa nuu kenne ilaa maali kana keessa jirra. Kana irratti immoo yaada maalii nuu qabdu namni nuun jedhe takka tokko illee hin jiru. Kanaafi ani amma eeganii hoggana keessaa bahee harka koo sassaabbadhee taa'ee ba'aan duraan yaadda'uun duraan maal taanaa maaliidha jedhu yaadda'u sun narraa bu'eerama. Namuma tokko miseensa tokko waan narraa eegamu duwwaan godha. Isa yaaddoo duraanii akkamiin deemna gara fuulduraatti maal taanaa kan jedhu hogganatu itti yaaddaa jedheen dhiisee jira jechuudha. Tole, adeemsa qabsoo haga ammaatti gaggeessitan keessatti wanti isin gaddisiisu yookiin wanti isin gammachiisu wanti nutti himuu dandeessan jira? Kitaabuma koorra kaa'eera. Cimarraa waan jiru arguu dandeenya. Dhaabi kun bakka hin jirre irraatii jiraatee ummata guddaa kana dammaqsee Oromiyaa dhugoomsee afaan Oromoo, aadaa Oromoo gadaan deebi'ee akka beekamuun sadarkaa addunyaatti iyyuu kun ta'uunsaa bu'aa qabsoo dhaaba kanaati. Inni kun baay'ee nu gammachiisa. Kaanii asuman kitaaba keerra kaa'ee innu haala dhaabbi keenya har'a keessa jiru keessatti haala inni dhufee biyyatti galee qabsoo maal akkanatti jiru garuu faginaa yeroo ilaalu danqamanni keessa jiru keessatti waan dhaaba keenya tuttuquuf mammadeessu haasa'uun barbaadu dhaaba koo waan ta'eef. Garuu kitaaba keessan keessatti wantoota baay'ee kakkaastaniittu. Wantoota isin kakkaastan keessaa wantoota fakkeenyaaf heera fooyyessuu wajjin wal qabatee korri sabaa bara 2017 heera dhaabichaa hayyudureen silaa yeroo 2 filamuu qabu amma barbaade filamuu danda'a kan jedhu heera keessa galuunsaa baay'ee na gaddisiisaa jettanii kan isin ibsitan jira. Kana qofa immoo miti hoggana adda bilisummaa Oromoo kan amma jiru kana irratti kitaabni keessan suni qeeqa baay'ee dhiyeesseera. Gama tokkoon amma akkuma dura kaasne icciitii eeguu dhabuun icciitiin silaa hoggana gidduutti mari'atame ba'ee namoota bira qaqqabuun rakkoo furuu caalaa rakkoo uumuu rakkoo hammeessuu wantootni kun hoggana waaltaa fi kan caasaa eegee walirraa qajeelfama fudhatee gabaasa walii kennee waliin hojjetu dhabamuun wal dhaga'uu dhabuu kan kana baay'ee kaastaniittu garuu immoo dhumarratti haala amma jiru kana keessatti waa'ee dhaaba kanaa dubbachuu rakkina hanqinoo yookiin hanqinoota dhaaba kana keessatti dhaaba qofatu hin taane hanqinootan hayyudura irratti argaa ture himuurraa of qusadheeraa jettanii golabdanii kitaaba keessan sana. Hanqinoota sila amma ammaatti ibsame kana ol sila wanti jiru kan nutti himamuu qabu jira garuu hin himtanii. Dhaaba kiyya tiksuu jecha hin himu.